Jayna namaa jechuun nama dargaggeessaa Habiib ibn Zayd jedhamu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gara Musaylimatul Kadhaab erge. Musaylimaan dargaggeessaa kana atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad ergamaadha jettee ragaa baataa jedhee gaafate. Eeyyati dhibbatti ergamaadha jedhe. Atashhadu anni Rasulullah, ani ergamaa ta'uu hoo ragaa baataa jedheen. Habiib ibn Zayd inni asammun laa asma', ani gurri kiyya duudaadha kanarraa hin dhagahu jedhe. Musaylimaan qaama isarraa humna muree itti deebisee gaafate. Ragaa baata ani ergamaa ta'uu jedheen. Lakki ani kanarraa duudaadhaan dhagahu jedhe. Qaama isarraa osoo humna takka takkaan muru famaata shahiidan, shahiidee ta'ee wareegamee duniyaarraa deeme. Obboleessa kiyya, yoo waan rabbiin jaalanne dubbadhu siin jedhan faqul inni abkamun laa atakallam, ani cufamoo afaaniitiin dubbadhu jedhi. Yoo bakka rabbiin jaalanne dhaabbadhu siin jedhan faqul inni mashluulun laa ataharrak, lukti kiyyaa laamshoodhaa sochii hin dandahu jedhi. Jayna namaa jechuun nama haraamarraa of qabe.